اوكي بالمسيرة دولين كا با مالتا خنرا نادا ودي أمس والله أنا ببندر ما اوكي ما شاء الله تبارك الله. ساعة كبودان ستو بيز إن شاء الله. اوكي هاي ليفا ما بوني ليفا باي سلام تاجي مين انت جايين ترى سلام تاجي أواسا كيتين. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليون كيا مغرب بنيرو كنان سينغاتي ادو ترسينيادي تيك توك رامبا دولي كرا براتي دوما جرا وروني ندو بيسا جرتاري لي غلطوما وروني ندو بيس نمو سين كومنت اجرا اكيز استاذ أيه بقى نجان كفتة يرو دير تو رافقا تيك توك دقتي رافقاتي جرتا غرو جتين سامالا كتيم بيهو دوار كمل لي بودو سيغا إن شاء الله. أيه مي بوني داف akka gara islaamummaadhaa dhuftu maaltu sababa booniidhaaf ta'e akkasiin shaadaa qabaltu maaltu sababa ta'eef sirraa eegallechaa ani kara islaamummaa akkin okay wanti sababa naaf ta'e duraan ani mana amantii keessatti tajaajiltuun ture an ortodoksiin ture tajaajiltuu mana amantii ture yeroon biyya jiru tajaajiltuu haa ta'u malee agis mara waa'ee amantii kiyyaa gadi fageenyaan hin beeku ture jireenya biyyaa namuu hin beeka garuu yeroon biyya bahee akkana dhufu baayibilii yookaan immoo kitaaba qulqulluu fidadheetiin dhufe ture saniif yeroon waan san dubbisu wantoonni achi keessatti argee baay'ee tokko aara galfii na dhorkanii turanii garuu haa ta'u malee amantii kamtu immoo sirriidha ka jedhu san hin beeku ture san booda namoota illee qorachuu jalqabe yeroo hedduu garuu ani islaamummaa kananiin dhagaa malee maalitti akka amananiyyuu hin beeku kazaan raayyaallee niin dhaggeeffadhaa ture sirriitti raayyaa akkasumatti jaaladha yaani waan jedhu waan oromoodha waan jedhuuf niin dhaggeeffadha malee jechiin dabarsu waa'ee amantii islaamummaadhaaf waan akkasii niin dhaggeeffadha waan hin jaaladhuuf malee maal akka ta'e hin beeku. San booda amantiin kun waan inni keessa isaa jiru baayibilii kana yeroo dubbisu wanta biraa jedha jaateef kazaan waan amantii kana qorachuu eegalee wallahi dhuguma dubbachuudhaaf baay'ee tokko na cinqaa ture amantii kamtu sirriidha ka jedhu boodarra ustaazota jalalleen hin deemaniin dhaggeeffadhaa dubbisaa dhufe kazaan ijoolleen quraana jechuudha hiikaa quraanaa buufadhuti dubbisiin aan jedhanii san dubbisuu jalqabe san booda baqa kara islaamummaa kana dhufuudhaaf of amansiisee jechuudha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Booniyin osoo shaadaa hin qabatin tura tajaajiltuu mana amantaa ture amantaa ortodoksiiti sa? Inshallah eega gartee gaafa biyya raabaatu jechuu kan kitaaba qulqulluu fudhattee biyya raabaatee akka amma jechaa jirtutti dubbisaa turte jechuu gaafatu turte. Eyyan ani jechuun eenyu akka gaafadhu hin beeku ani ustaazota illee hin beeku ture yeroo sana aliif hariiroo sooshaal miidiyaa kanallee badaan fayyadamu ture feesbuuka qofan fayyadamu ijoolluma gaafadhaa ture hiriyoota koo akkasii isayyuu deebii gahaa hin arganne irra caalaani kan qajeelummaa naaf kenne raayyaa abbaa majaati nashidaa isaati. Allahu akbar Allahu akbar. Boonii ammoo waggaa dheeraa قال مسدي درو نتي فكاتا والله انا قبتين بيها غير في بيتنا كسيمي يا اف بي تريدر يا دمو كان قلنا سوچينا تي وقسو شهاده يقبتي في بيرت اللي غدو ترتي دوتا كجبريدا تري دوبا شهاده اكمي قبتي قبچو دندي سيچون ايس قبتي كمي قبتي شهاده كتين قبچو دندي اريات يتكاري جرتي ليلو جدامتي أنا أستاذة اللي بيكو نما مسلمة وجن اللي
كسيهن أبو إشي كوفا بيكا كذا إشي داني بقى نما شهدان نقبسي سنافي تجديني أوكي نانجتي أستاذ أبو موازي ولا كنا مسيستيج تشودا سامبول أستاذ أبو موازي كذا اللي كاري في بيتين يروسن تيك توك ناقص مرة مبيه كوغارو جراتو لي يعني بدأ فيدا مجد لا يروسن ينجرو يرو أستاذ أبو موازي غرتي نما هدو غرا تيك توك تين غرا فيسبوك أدين أفاني لي نما تيك توك جا خارفو لين تيك توك جا فتنا غريبر غرا فيسبوك أديني سوتشي بريدا قلو توي أستاذ أبو موازي رب الرحمة جانا تو رب الرحمة كيملو يروسن تيك توكين دلسون تكاسيتون تينجن أي ناقص مرة نتوري نيجرا قالوا ناقص مرة أورمون وان في يدهم يتمتي قدام كبوي يا تران شهادة قبلي بقى أبو معاذ تونك أسيسي شهادة الحمد لله ما شاء الله الحمد لله هو قرب زيلته والله آمين إذا شهادة قبلتي نمني تكو جافا من تلك الرجال في شهادة قبلتو هذا بدن وبلي يعني فرافي صاحب ساتين انتي قرتي نسي جيبي غرغر بوجر واحد دولا بتكاجر وانتي مي الاسلام تو هي تسرق ما تجر حريرو في ماتي وقاد شهاده قبطو حريرو في ماتي يدو جرو كم فقاتا وانتي سرقي سوجر يرون اسلام ما قبدو ماتي كوريا را فغادي وانجرو بتلومتي ماتي كيت لي هنيمنيا كي شهاده قبدي تكو سوريتنا نتيمي غارو ك يروسني تيميدان يعني ميدان لنجرب غارو واني تكتو كنر جرتا دين سفما جوري بكي حجدو في ريوتا كيراني بكي حجدو من كريستيان توري ياو ساني مو نجالتني وامنتي مسلمه ما كومساتو نجالتني بقى ادو تكون ركسات تورتينا ميتيني غارو هاتو مالي بقى يرو ديرا بودر ند ستيشنو جچودا مالف اني اشين سلا ان ديبيت جتتي كان نچنقا تورتي غارو اني ديبيو في دينان بقى ديما كيتي غافي يسوس جدي سيادي بسودان جتي اكسيدان استي ريو نيكي يلي ريو تهدو اكين جالدو كاني سر جالدو ابي جرا غارو ربي كينا جالا ياو اكسيدا ما شاء الله بونين إفا إسلام ما فرتي الحمد لله بيوتا عربا غيسا هم ربي سلافة ترتي بيقروا قلت بودرا سوچي مسجد جاهو قرآن وانت كسي سوچي كسي سنتجر مالتو أكاتي وان سنقوت سرخاتي بوان أجخيسا مدنونات إسي مدتيو مال سجر تافتاف نقولها إن شاء الله انت غيساني وبلنجي شير نقولها تافتاف نقولها أيه تفو كاني راندرسو نما واي مسكيدا كانا نم لما تاني دبني كديجا أني بيكتاني كديجا نمني ولا تاني نجرتاني إشيفا إشيتو نما ريسيسي وصوبان كانا قوني أكس نانجتي يعني يروسوان الميديا سرتي فيادموفو أمتا فديسي أماني لينو غرغراني وانساني أك جلق أبنو تاني سامبو دنا مشانتاني جلق أبني أما غارو كون كيسافني كوني موني جران الحمد لله كديجاتو وان كانت نكاسي الرجاله كديجانتو نو اسلام غير اسلام ما فيمو كره اسلامات كره شيني تورتي جرتي مالي درسا كريستانا تورتي غارو ارغ اسلام ما دفتي بوبلتي جرتي سرتي وغوتا ديرا لكوسيستي جرتي اكسيدا ما شاء الله دوبا مسجد سنة كم جارمن نساء مالفكاتا مرتمو سوچين إسيوان سنقول على جرون داو إن شاء الله مدنون سنجو جراتي مقاسا مسكيني تكوشني أفا مسؤولاري توافا already تمرا مجرا إن شاء الله يو ربي جدي رمضان رتكسني تمرا جنيانا والمغلتي غرواما سولاري تنوافا مدنوني مسكيدا ساني ركبنو أصو دبتشو باني بريدا برنوتا وبليين كي تفني تعرفي يو يدي هو دبتر بان برنوتا
bu'aabee bu'aabee hedduu jira, mudannoo hedduu jira. Hatta yeroo waan san jalqabnutti baay'ee tokko namumti musliimaa irratti nu arrabsee jira. Bicha osoo dubbachuu waan bareedana fakkaata. Abshir Margongo. Dubbadha. Maalidha gaafa waan tokko yaani waan tokko gaaf jalqabamu namni xumura isaa arguu fedha miti. Gaafa waan san jalqabnu maalidha bakka yeroo nuti nama yeroo waan san jalqabnu akkamtee wanti kun eessa ga'e waan akkasii gaaf jenneeti gaafannu. Hatta isin dubni keessa waan kaafira ta'eef isin nama shakkitanii waan agarsiifaan nuun jedhanii bakka isin dudduubaan keessa waan kufrummaan isin keessa jiruuf nu shakkitanii guyyaa guyyaadhaan nu gaafattan waan hedduun nu jechaa turanii garuu waan sanii anaa fi Khadijaa miti kan waan san gochaa ture ummata musliimaa cufatu waan san irratti hirmaataa ture dirqama immoo namni waan san irratti qarshii tokkos lamas baasee ijaan arguu qaba wanti inni baase san irra jechuudha. Kanaaf nuti yeroo akkas jennee isaan gaafannu bakka aduubni keessa waan akkanatiif nu namantanii waan akkas ta'eef nu jedhanii hatta bakka san irratti namoonni hedduun illee wal dhabanii jiranii bakki ijaarame san irratti garuu amma alhamdulillah wanti hundumtuu sirraa'ee jira. Waliigalteen uummataallee bakka san irratti hin jiru ture. Ganaama bakka sirraa'ee jira alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeroo takka magaalaa dhuftanii Qur'aana fa'aa bittanii ustaaza wajjin sochii akkasii godhu turtan. Ustaaza Shimojjin Qur'aana binnee ture. Jechuun maal tokko waan san gootan isin kakaase jechuun ifuma keetiif waan san gootamoo namoota tokko waan san gootu gartee si mari'atamoo. Namoota anuma akka jaadha. Bakki sanitti maskida kana jalqabnee jira waan ta'eef maateriyaalii maskida saniif ta'u immoo dirqama guutuu waan qabnuuf jennee Quraana binnee garuu akkim ta'ee Quraanni binnee suni Quraanni kun taa'uu hin qabu. Dirqama namoonni irraa baratanii nutillee ajrii irraa argachuu qabna jenneetu Quraana sanii ammatti maskida keenya ol keenya jirru garuu maskida biraatiif dabarsinee jirra. Uummanni irraa qaraa jira. Anumaaf Khadijaadha waan san kan godhe malee namni biraa miti. Ayyee eega gara biyyaa deebite yoo akkuma reefuun tana jette warri abbaa muncaatiin akka gara islaamaa ustaadaa ijaan arguudhaa namni miira kan ture meenuu namni. Ustaaz Raayyaa argee jira alhamdulillah garuu gaafni isaa arguu bakka miiraan taa'anii dhagaame sodaallee gammachuullee akki dheessullee dhagodhe bakka sanii baay'ee tokko sodaadhee akkin deemee miti yeroo nachi ga'u hedduu tokko na sodaachise. Gana bakka Ustaaz Raayyaa immoo akkuma nama sooshaal miidiyaa irratti argitan kana wallaahi nama xiqqaallee guddaallee nama kabajudha maashaallah. Rabbiin umurii isaa nuuf haa dheeressu. Sagaleen hin jiru jechaa jira. Hin jiru? Sagaleen hin jiru? Sagaleen ni jira. Hin jiru. Innaa akkasii. Ni deddeebi'a? Jiramoo hin jiru? Ni jira. Sagalee. Taaptaap nu godha ayyee taaptaap nu godha biyyan piliis taaptaap godha bar taaptaap keessa hin jiru har'aan ta'u. Jechuun isii haasoo addaan adda muruu hin feene isin ammoo hin beeytanii naaf hin beene inshallah. Akka qulqullaa'u sagaleen isaa inshallah viidiyoon isaa qulqullaa'u koppiliinkiis tarasa sadii koppiliinkii naa godha piliis. Tarasa sadii godhame. Tarumsa sadii hundi keessa qaqqaba bakka takka yeroo guddoo sirraa fudhadhu. Bakka takka hundi keessa qaqqaba inshallah. Jazaakallahu khairan. Takka qaqqaba kanatti. Kana deebinee kan yeroo gara osoo islaama hin tahin irra deddeebitee akka dhaggeeffattu. Miira jechuun miira gaarii keessa uumamu ture. Yaada Raayyaa san akka gartee islaamummaa si jaalatu yoo si godhu. Ani Raayyaa tokkoffaan hin dhaggeeffadhaa 18ffaa 27 26 fi 31ffaa isaan kana hedduu tokko jaaladha. Keessaa 31ffaa yeroo ni dhaggeeffadhu ni bu'aa akkanumatti osoo ni yaadni miimmaa ofirra buusan beeku maaliif akka ta'e. Maashaallah. Nah, bisa kita
Aha, kaasin warri amma yaamtu kuni osoo shaadaan qabatiin dura dhageeffatu turte. yaa. Maasha Allah. Samboodarraa Ustaad Raayyaa arguudhaaf carraa harkattee jechuudha gara biyyaa deemte. Yaa osoon biyyaan galiin asuma ta'ee murteeffadhee Ustaad Raayyaa arguudhaaf nama gaafadhee nama achi nageessu okkee naan jedhanii. Suuraan itti naa godha inshaallah. Naan nageessanii ol argine. Naayee asumarraa biyya akka isa jira biyya isa agartu murteeffatee deemte. Ogga asuma biyyatti hin galee Raayyaa arguu qabaatti murteeffatee deemte. Ayyan. Nama hedduu jaalladhuudhaani Raayyaa. Agartee wal qunnamtee duuba. Wal arginee jirra. Yeroo wal arginu immoo si beeka barnaan jedhe. Maasha Allah. Gammachuun sodaa walitti makamtee jirti yeroo sana. Hedduu tokko sodaadhee hedduu tokko gammadeelleedha bakka. Waan inni itti dubbadha jedhee deemeeyyuu na harkaa badee. Waan namni na erge walaloo namni namoonni itti naaf geessi jedhanii na erganii garuu na harkaa badee bakka wanni hunda. Gammachuu keessa waan wayiitu wallaaltee harkaa badee. Nin gammadee. Allahu Akbar. Alayhi salaam rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessa takbiir taajaa inshallah. Hedduu nama gammachiisa. Sababa nashiidaa isaa dhaggeeffachuudhaatiin gara islaamummaa akka dhuftu taateen. Wallahi. Eegas immoo osoo biyyattiin galiin isa arguun qaba jettee inshallah biyya dhayitee isallee agartee gammachuu keessa ifa raaffattee buleeyyiin ta'e gisee Ayyee. Saawuni bakka maalet ni sodaadhe namoonni hedduun intala TikTokii isaanii naan jedhu bakka hedduu tokko sodaadhe osoo waan badaas dalagee akkasuma namni nan beeku jechuun namni nan argu jechuun sirrii miti namni nama beeka namni nama arga kaza intala TikTokii isaanii naan jedhu kaameraamaanonni isaanii faa jechuudha hedduu tokko rifadhe hani. Intala TikTokii subhanallah ajiib. Kanaafuu warri TikTokii kun eegaa jechuun barlaan namni hundi isin beekaa waan dubbattan bakka dhaabbattan beekadhaadhaa jechuudha dubbiin abbaa kiyya. Hayyee duuba intala TikTokii isin jedhaan alakkee aan boonii jedhaan jennee niree. Intala TikTokii isaanii jechuun nama na fuudhee deeme saniin intala TikTokii isaanii naam jedha. Waltajjii irratti sagalee mana isaa dhaqxanii. Biiroo dhaqne. Biiroo isaa. Oh, mashallah. Akkasi achitti immoo warroonni miidiyaa miltan dalaganillee achi jiru waan ta'eef ammallee namni tokko as jala jira warri miidiyaa miltan san. Hayyee abshir kun bara suunaa bareedaa bara. Ya Allah. Okay. Kazaan achitti bakka namoonni nabi kalee akkasi si beeknaa waan akkasii yeroo naan jedhanii hedduu tokko sodaadhe. Yeroo si kanneessu dubbisee duwwasaati. Wallahi yeroo na kenne innillee sodaachuu kiyyaa fi rifatu kiyyaa argee karaa biiroo isaatiitti na fudhatee deemee achitti bakka waliin dubbanne akkasitti na gaggeesse alhamdulillah. Ustaad Raayyaa akkamii ibsite duuba? Nama akkamii ibsite Ustaad Raayyaa halaala arguu turte. Sababa gartee sagalee isaaniitiin shaadaa rabbi si badhaasee carraa asirraa dhayitee isa arguutillee rabbi si qunnamsiisee hono si badhaasee gara biiroo isaanii fudhatanii si galanii Ustaad Raayyaa namni kun hundi namni habsa islaaman ta'inillee ni jiraatu namni Oromoo ta'e hundinuu amantii fedhe hordofullee akkas rabbi umurii isaanii nuuf haa dheereessu. Akkamitti ibsite Ustaad Raayyaa? ብቻ እኔ ከሚትን ይብሳ ኡስታዝ ራያ አክትን ይብሱን እንቀባ ዋኒን ሰማዳሉን እንቀቡ ወላሂ እዱ በቃ እዱ ተኮ ጃለጣን ኦሶቴ ኡሙሪ ኪያራ ሲላቆዴ ፊ ኡሙሪ ሳዴ ረሰረቢን ኡሙሪ ሳኑ ፋዴ ረሱ ብቻ አምቤ አክትን ይሳይብሱ እንደንዳው ማልጀዲ አክይሳይብሱ ደሞ አስማኑ ዋዳ ተኮና ገሌ ጅራ ኢንሻአላህ ዋዳ ሰንጋፈ ገል መገኘው ኒ አርጊቱ አከዚ وانا ممكنا وافور دره ايغو قبل اي وافور لدراتي
dhageessan gaafunu Surprise. dhageessan kun surprise kana ta'e booniyeen erga biyya dhayxee TikTok illee lagatte maaltu ta'e Erga biyya kanin TikTok dhiisetti ko ani duraan gaafini osoo kara biyyaa hin galini akkuma beektanii social media sirriitti fayyadamu. Umna kiyyaa wal fayyadamaa ture. Kanaaf social media ni fi barnoonni bakka walitti naa dhufuu didee barnoota kiyyaa gad dhaabbannaadhaan barachuu fedhee saniifin social media ofirraa dhise. TikTok ofirraa gabaase. Barnootumaaf jedhee malee waan biraa homaa ta'ee miti. Masha Allah. Booniyeen biyya gara biyyaa deebitu gaafa biyyaa baatu amantii ortodoksii qabattee baate maatii biraa gaafa biyya deebitu amantii islaamaa qabattee deebitu. Simannaan akkam ture booni? Amantii jijjiirtee dhuftee duraan ortodoksii taatee baate alhamdulillah muslima taatee galte. Jirri kasifee kan intalli keenya akkas maal ture maaltu sumuudde? Yeroo gara biyyaa deemtu. Ani yeroo garuu maatii kiyyarraa wanti na mudate kun jiru. Namoota naannoo bichaadha. Muslima taate waan akkas jedhanii odeessu. Garuu maatii kiyyaa yeroo manaas jiru isaan amansiisee galee itti meetiniin galee. Kanaaf maatiin kiyyaa akkuma argitan obboleessi kiyyaa yeroo quraanallee bituu dhaqnu na waliin dhaqee ture. Waan akkasii bakki dhaqu hundatti wallahi obboleewwan kiyyaa na wajjin dhaqu. Maatiin kiyyaa akkasitti ija guutanii naanillee lolanii bakka waan hin balleessu maalit osuma keessi isaanii fedhiinuu narraa fudhatu. Sababni isaas ani duraan hedduu dhukkubsadhaa ture. Garuu rabbitu muriidhaan har'a nagee malee nama har'a ga'uun turre. Sababa saniif jedhanii maatiin kiyyaa akka ilmoota akkittiin alaalani. Kanaaf keessi isaanii fudhachuu baatullee ana akkasitti bakka waan kan dirqama gochuu qabda jedhanii naattiin dubbatanii jechuudha. Okay, dura gaafa ortodoksii jirtu osoo gara amantiin dhufini baay'ee dhukkubsatee ture. Baay'ee dhukkubsadhee hatta amantiin kiyyaa. No, duraan dhukkubaa ture sirriitti jechuudha. Osoo shahaadaan qabate. Erga shahadaa qabadhe ani qofaanuu naqabeen beeku alhamdulillah. Okay. Hirmaannaan maatiin kan kee gargaarsa ati jechuun yeroo masjida Qur'aan amma waan naga gammachiisa keessa babaatiyya. Guyyaa san sifin dawwalallee jeen ture ana karaa deemuutiin arki viidiyoo sanii. Obboleessa keetii wajjin akkuma maree tana haasudhaaf yaalte yeroo inni amantii biraa hordofaa jira way shaadaa qabate. No, hin qabanne. Kana gaafii natti eefinaa jaa'ibilleen isa kana. Amantii keessi qabatee obboleettii ijee illee qabee garuu immoo gaafa quraana bittanii masjida geessitanii si wajjin socho'ee obboleettii ijee achirraa deddeebi'ee si wajjin dhufee maatiin kan kee hamman takka jechuun amantiillee si kabajanii akka maasha Allah quraanallee si wajjin bitee si cinaa dhaabbatee ustaadaa wajjinillee akkas mee akkam ture miirri sana hedduu anammaa wallahi jechuun hedduu ajaa'ibadha kitaaba hedduun gammadees waan kanarratti hedduun gammadees waan kanarratti. Aywa maatiin kiyyaa dhuguma dubbachuudhaaf jibba amantii musliimaa hin qaban. Maalummaa amantii musliimaa beekuu baatanillee jibba amantii musliimaa hin qaban. Sababni isaas nuti akka naannoo keenyattis ta'e akka biyya keenyaatti namni kan fedhe amanee waliif kabajee yoo waliin jiraate bareedaadha. Kanaafiyyuu jana anillee amantii isaanii niin kabajaa fi isaanillee kan koonaa kabajanii waliin jiraachaa jirra. Balee akkas jibba amantii kiyyaa jibbas jaalalas hin qaban normaalidha bakka. Taaptaap godhaa natti nutti mul'atanii nama warree jetta warree koomintidha. Bilis taaptaap keessanii du'aadha. Nama 166 jira. Yoo akkanatti harkaan taaptaap nu gootan inshaallah bar viidiyoon kiliirii isinii taa'ee yaada. Gaafii gara keessaatiin illee gaafa dhunaan jenne jira. Garuu immoo gaafachuun barbaadu maaliif jennaan gaafii dhuunfaadha. Gaafii piraayiveetii
أصون تاني خلينا سرتي وبليزي سكنتات نولينغوني إملا إسلام ماذا جلقبا أمنتي إسلاما درر رحاسي هم قرتي قويا ران تناجرت واني قافي في دي بيسان قادة تيفو تكتي درقفا إن شاء الله وان برا وري برباد سقلي نجرو نبرني جرابل نواني قرتي قافي رفا قبدن إن شاء الله اسمه قافدا قلتو ما كسي وري قافي كسي بري شاكرا مي إرجع إسلام ما فرتي ما شاء الله قرتي يروح يدوس وتشبريدا أسكو برت اللي قرأت فرتي قرأ سكواتين قرأت فرتي بيتي ديبتي مسجد جارو قرآن بيتفو وانسنا كاستجاجلو مسجدني سنجارا جرتن كون أما كاتنا هم تبتي نموت ما قرتي قرأ إسلام ما رأى فانتو مسجد سنا كجارن قرأجر وروني نانو خيسناتو إمبيهو أكان انفورميشنا كبوتي أبان كيدلين مسجد مثلا نمجارو خيساي نما تكوتون دقي أكمل تبص دوبين تندو كادمو no واي أبانك لا ميت نما براتا ودندا أن هيريوت من الموسيقى يالسو نانجي أبان سيلين أكا غرغار ستي أشدكي إن شاء الله مسجد سن أواس أودي هرمانا بودي أكا رت هرماتي فا وانا كسيتين دقي no لكن أباكم